Ergaan tun ergaa baay'ee barbaachiftuudha. Ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtan hanga qabaan kun darbu, hanga qabaan kun dhaabbatu manaa hin bahina. Waan dalagattan nyaadha. Warroonni mallaqa keessan biyyatti ergattanii mallaqa harkaan qabne kiraa manaa maal kafalanna maal nyaanna jettaniitiin hin rakkattan warri harkaa qabdu warra harkaan qabne nyaachisi. Ka mallaqa harkaa qabdu ka kiraa kafalachuu hin dandeenye irraa kafali. Yeroon yeroo jajjabduudha nama akkaan qabaa jiran hajjiin asa deemaa jirti. Yakka dalagamee fi hajjii hojjetame kana hajjii deemaa jiru kana walitti qabee mootummaan nama qulqulleessaatii jira. Yoo qabamtan dubbiin baay'ee ulfaataadha. Biyyaa galuun ulfaataadha. Waggaa tokko ol hidhamta. Kanaaf jarjartee karatti gadi hin bahin haga hidhaan kun haga qabaan kun tasgabbaa'u mana kee keessa taa'i ka magaalallee ka baadiyallee. Warroonni qabamaa jiran Itoophiyaa qofa miti. Masriin qabamaa jira, Suudaaniin qabamaa jira, Eertiraan qabamaa jira, Keeniyaan qabamaa jira, Yemeniin qabamaa jira, Somaaliin qabamaa jira, Paakistaaniin, Afgaanistaaniin hundi isaa namni eeyyama jireenyaa hin qabnee fi ka qabullee qabamaa jira jechuudha. Nama turraa du'e poolisii Suudiitu ajjeefame. Of eeggannoo guddaa godhaa. Mana keessanii mootuu akka hin baane irra deddeebiin isinitti himaa ergaa kana mootuu waliif dabarsuu hin irraanfatina. Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha ergaa ataantamaa ergaa baay'ee barbaachiftu ergaa namni hundi walii dabarsuu qabu ijoollee teennaa Saudi Arabiyaa keessa jiran hunda biraan ergaa gahamuu qabduudha. Egaa ka akkuma beekamu guyyoota lama sadiin kana Saudi Arabiyaatti rakkoo guddaatu jira. Haalli jiru baay'ee addeessaadha. Waan baay'ee garaa nama nyaatu ijoolleen keenya rakkoo keessa jiran warri shamarranii rakkoo keessa jiran warri ijoollee qaban rakkoo keessa jiran dargaggeessi keenya rakkoo keessa jira dargaggeettiin keenya rakkoo keessa jirti jechuudha. Kanumarraa ka'uudhaan odeeffannoo garaagaraa sassaabuudhaan haala yeroo ammaa Saudi Arabiyaa keessa jiru irratti waan sassaabannee jennee namoota odeeffannoo hin qabne biraan gahuudhaaf dhufnee ergaa kana waliif sheer gochuudhaan ijoollee keenya Saudi Arabiyaa biraan akka geettan ergaan kun ergaa tattamaati. Ergaan kun maa inni maaliif qabaan guyyoota lama sadiin kan akkatti hammaate qabaan kun hoo eenyu irratti hammaate wanta jedhu kaafneeti ilaallaa jechuudha. Biyya Jidda biyya Saudi Arabiyaa magaalaa guddoo Jidda jedhamtu keessatti magaalaa Jiddaa keessatti lammiin biyya Masrii tokko akka poolisii shurxaa zaabita Saudiin akka ajjeesatu himamaa jechuudha. Lammii biyya biraattu poolisii Saudii shugguxiin dhahee ajjeesee jedhamaatii jira jechuudha. Odeeffannoon nu gahe ka ijoollee Makka jirturraa Jidda jirturraa arganne kanaa jechuudha. Shurxaa ajjeefame. Poolisii Saudiitu ajjeefame. Ajjeefamuu poolisii isaanii kanaanii mootummaan Suudii baay'ee dallane baay'ee aare. Mootummaan Suudii waa lama hojjetaa jira. Tokkoffaa namoota ayyama seeraa hin qabne guutuu qabu tokko. Lammaffaa adeemsa kana keessatti waa lama dalaga. Tokkoffaa nama poolisa kana ajjeese bakka inni itti dhokate qotee baasuudha tokko. Inni lammataa mootu seera dhablummaa biyya Saudii keessatti babal'ate. Kalammiin biraa dhufee mootummaa biyya sanii ajjeesu poolisii biyya sanii ajjeesu isa kana dhaafisuu barbaada jechuudha. Yeroo ammaa akkuma agartan lammiileen Itoophiyaa hedduun qabamaa jiran. Lammiileen Itoophiyaa hedduun walitti guuramaa jiran. Ka iqaamaa qabus hin qabama, ka iqaamaa hin qabnes hin qabama. Ka iqaamaa qabu qabameetiniin erga qulqullaa'ee namni yakka sandala geessa ta'uu miti erga qulqullaa'ee booda gadhiifamaa jechuudha. Warri iqaamaa hin qabne mootu gara biyyaatti gaggeeffamaa jechuudha. Asitti gaafiin jirtu gaafii takka. Isiin maa inni ka poolisii ajjeese lammii Itoophiyaati miti. Ka poolisii ajjeese lammii Masriitii jedhamu akka jedhutti akka odeeffannoon nu gaheetti. Qabatamatti battala san jiraannee yeroo inni ajjeesuun agarree odeeffannoon nu qabeera dhaabbannee haasofnaa jechuudha. Ka poolisii ajjeese lammii biraa. Sababni Itoophiyaanota hedduu akkatti ari'anii adamsanii qabaa jiraniif maali? Kun gaafii guddaadha. Dubbiin Itoophiyaanota qofaa miti. Oromoo qofaa miti. Dubbiin Masriin hin qabaman. Itoophiyaan hin qabamti.
Somaaleen hin qabama, Eertiraan hin qabama, Suudaaniin hin qabama, Paakistaaniin hin qabama, Baangaaliin hin qabama, Hindiin hin qabamti, Afgaanistaanonni hin qabaman, Filisteenoonni hin qabaman, Yamanoonni hin qabaman, namni hunduu hin qabamaa jechuudha. Keessattuu kaasatan namni waraqaa hayyama jireenyaa hin qabne Neepaaliin hin qabama, Filiippiiniin hin qabama, hundi isaanii qabamaa jiranii jechuudha. Rakkoo kana maaltu dhalee? Poolisiin ajjeefamutu dhalee jechuudha. Biyya Saudi Arabiyaa keessa qabaan inuma jiraata. Yeroo gara yerootti qabaan inuma jiraata. Garuu isa kana hoo maaltu adda godha? Poolisatu ajjeefame. Dhugumatti biyya akka Saudii biyya qabeenya qabdu biyya seerri si cimtu keessatti namni bakka biraatii dhufee gaafa poolisa ajjeesu mootummaan ni aara. Kanaaf jidduu kana qabaan jiru qabaa baay'ee ulfaataadha. Magaalota qofa keessaa miti. Makka qofa keessaa miti. Jidda qofa keessaa miti. Riyaadiin qofa miti. Dammaam yookaan Jiizaaniin bakkoota garaagaraa qofa miti. Baadiyyaawwan hunda keessatti qaba hamlaa kabiira bobbaasee mootummaan warra mutakallifaa warra iqaamaa hin qabne kana guuraa jira jechuudha. Sabummaan yookaan biyyummaan addaa irraan jiru warri iqaama qabus qabamaa jira. Fakkeenyaaf amma Jiddaan bakkoota garaagaraatti cabsanii naannoo baay'inaan ajnabiin itti baay'ata jedhamanitti poolisiin makiinaa 30-40-50 gir jedhee fattashee nama iqaamaa hin qabne baasee naannoo sanis qulqulleessee namni yakka dalage sun naannoo san jiramoo hin jiru waan jedhu siistema isaaniitiin barbaadaa jiranii jechuudha. Halkan edaa magaalaa Makka naannoo Sheekh Mansuur moo Shaaral Mansuur odeeffannoon akkasitti nagee naannoo Sheekh Mansuur karaa Shaaral Mansuur naannoo jedhamu naannoo Kudayyi jedhamu bakkoota garaagaraatti akka malee qabaan gurguddaan jira jechuudha. Kanaaf Riyaadiin yoo deemte qabaa hedduu jira jechuudha. Maaltu barbaachisa? Of eeggannootu barbaachisa. Guyyoota lama sadiin kana qabaan hammaatee jira. Hagamiif akka itti fufu hin beekamne. Ijoolleen keenya Saudi Arabiyaa keessa jirtan qabamtanii biyya buutanii biyyarraa ganaa karaa Sumaaleetiin yookaan karaa Jibuutiitiin barahaa Jibuutiif Sumaalee san keessa deemtanii galaana guddaa bahara guddaa galaana diimaa san ceetanii rakkoo Yamanii san keessa dabartanii Suudiitti deebi'uun baay'ee ulfaata. Kanaaf jarjartanii haafoytanii muddamtanii dalagaaf jettanii gadi hin bayina. Mana keessan ta'a haga qabaan kun dhaabbatutti yookaan laashirutti dalagaaf hin deemina. Warri halkan dalaydanis warri guyyaa dalaydanis sa'a nagaan bule sa'a nagaan gale aannan mi'aa jedha Oromoo miti. Kanaaf namni tokko dalagaan deemina. Mana keessan ta'a. Stay your homes. Mana gadi hin bayina. Nageenya keessan wanni dursu hin jiru. Qabamnaan daftaniitu biyya hin buutan. Warri armadura qabamee hidhaa keessa waggaa turaa jira. Kanaafi amma danda'ameen qabaan gaafa dhufte gaafa rabbi namatti ergee namni irraa naman oolchu yookaan immoo uf oolchin nama hin oolchitu. Kanaaf hamma danda'ameen mana keessan keessa tura. Manaa gadi hin bayina. Waan dalagattan suuta nyaadha. Warri baadiyyaa jirtanis warri magaalaa jirtanis warri baadiyyaa re'ee fi gaala waan akka hiisan dalaydan of eeggannoo godha. Yoo shurxaan garuu taate akkaataa itti jalaadheettanii baatan haala mijeeffadha. Warri magaalaa immoo mana keessaa gadi hin bayina. Kuni ergaa ijoolleen Saudi Arabiyaa waliif dhaamaa tolchaa uummata biraan nu gahi jedhaniitiin natti dhaammatan gama keessan dhiyeessaa jechuudha. Rakkoon tokko akka jirus beeka. Ijoolleen gariin mallaqa hin qabnu mallaqa dalaganne biyya erginee jirra waan nyaannu hin qabnu yoo dalagatiin rakkoo hamaa keessa jirra. Warri qabdan wal gargaara. Ka qabu kan qabne haa nyaachisu. Ka dalatee lafaa qabu kan qabne nyaata haa bitu. Kiraa mana irraa kafalu. Oromummaan yeroo isiiti. Yeroon itti wal gargaaran yeroo kana. Ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtan yoo ofii keessanii sagalee waliin ta'in yoo ofii keessanii waliin gargaarin namni isin gargaaru hin jiru. Siyaasni miidiyaa irratti oofamu siyaasa fandaati. Ijoollee biyya Arabaa isinitti fayyadamuudhaaf yoo oofame malee aktiivistiin namni jabaan isinii dubbatu tokko illee hin jiru. Ofii keessanii wal gargaara. Nuummoo humna kennaatiin sagalee isinii ta'uu hin dhifnu. Kaasatan
ijoolleen keenya hedduun biyya Arabaa jiran keessa Saudi Arabiyaa keessa jiran kanaaf dhimma keessan waan hundaa ol goonee ol fuunee irraa dubbannaa jechuudha. Kanaaf hundi keessan namni mallaqa hin qabne ka qabu haa nyaachisu, namni mallaqa qabu kiraa manaa kan qabne irraa haa kafalu, daabboo takka bitadhaa addaan dhoofadhaa nyaadhaa. San booda yeroo qabaan kun lash jedhe yeroo namni akka dalage kun qabame mootummaan xiqqoo tasgabbaa'ee gabbaatanii akka duraanitti dalagattanii jechuudha riskii rabbii barbaaddattan. Haga sanii mootu hoo wal gargaaruun wal bira dhaabbachuun waliif na'uun odeeffannoo waliif kennuun yoo shurtaan karaa kana baate shurtaan karaa kana baate uf eeggadhaa jechuun wal yaadachiisuun isinirraa eegamaa jechuudha. Eegaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo hundi keessan kan akkatti beekaatii wal jajjabeessaa wal gargaaraa wal bira dhaabbadhaa ergaa kana waliif dabarsaa. Qabaan Itoophiyaa qofaa miti nama hunda qabaa jiranii isin immoo keessatti uf eegaa kanama eegu rabbumaa rabbi sinaa eegu odeeffannoo kana waliif dabarsaa. Odeeffannoo kana isin biraan ga'uu dhufe egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoo kana isin biraan ga'uudhaan hanga ammaa kan isin wajjin ture Antolchaa Hussein Maddaati. Odeeffannoon kiyyas kanaan raawwata odeeffannoo biraatiin deebinee gola garuutti nagaan naaf tura.